nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni hunduubaan dhufu garuu dhiifama godhuuf. Yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Namni qaama nageenyaa keessa jiru, hogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate. They will be held responsible. Yakki ummata irratti hojjetamu, ummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru. I know it, I can see it. Akkan ifaa san laalutti hin arga. Deebiti ijoolleen Oromoo. San rakkoon qabu. Warri garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an. We know them, listii isaanii qabna. Hin galmeessina. Nus jiraachuu baannu itti gaafatamu. Waan tokko beekuu qaban. Amma dura ce'umsi kun gaafa eegalu ta dabarte gundoo taafte guddoo ammatti kan gara taayitaatti dhufaa jiru obboleeyyan keenya waan ta'aniif gadoo kaleessa miidhaa kaleessa gahe dhiifne madaa teenya goggogullee baatu faashaa itti marree uummanni keenya haa obsu yakka kaleessatiif gumaa ol gaafachuu osoo hin taane yakka kaleessatiif adabbii ol gaafachuu osoo hin taane hunda dhiifne osoo beeynu. By the way, iccitiin sa'in waggoota 27 sunis galmaa'ee jira. Waggoota afran dhumaa eenyutu maal godhee galmee kiyya bira jira. Na bira qofa osoo hin ta'in bakka hedduu jira jechuudha. Gandarraa kaasee hanga federaalatti who did what? Eenyuun maal jedhe eenyuun maal godhe jechaa fi gochaan yakka nama keenya irratti hojjetame galmeessinee qabna. San hunda haa taa'u. Amma wal keessa deebine yakka walii baafne waliin adabnu. Mee ce'umsa kana fidneet akka danee Oromtichaatti akka seera biyyaatti ceena. Isaan dhiisi warra Oromiyaa keessa jiru dhiisi warra Ormaatu warra Ambaatu waggaa 27 nu saamaa ture nu ajjeesaa ture garaa bal'annu biyyi tun gara fuulduraatti haa ceetu. Arra haaloo ba'uu irratti gara adabbiitti deemurra biyya jeequu waan danda'uuf rakkoo uumuu waan danda'uuf mee haqa justice aarsaa goone ce'umsa nagayaati. We sacrifice justice for peaceful transition. We lost both lachuu dhabne ce'umsa nagayaati ce'umsa gara dimokiraasii sabdaneessaata nu jalaa gufachiisa. Haqa barbaachuun dhugaa galchuun yakkamtoota adabuun warra miidhame kiisuun tarii ce'umsa gara dimokiraasiitti goonu nu jalaa gufachiisa. Nagaya kana likkii malee booressaa biyyi qarreerra jirti jenneeti. Moodeelii biyya adda addaa laallee kan Afrikaa kibbaa laallee kan Tuuniziyaa laallee kan Eastern Europe laalleet dabarre hin irraanfanne garuu. Riippoortiin kun hin ta'a. Arratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Waan tokko clear ta'uufii qaba warra arra uummata keenya irratti madaa geessisu. Nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni hunduubaan dhufu garuu dhiifama godhuuf. Nurraa barata. Nurraa waan baratuuf yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Kana beekuu qaba. Ajajaan humna nageenyaa namni qaama nageenyaa keessa jiru hogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate. They will be held responsible waan ummata keenya irratti godhamaa jiruuf. Kana beekuu danda'uudha qaban. Tokko tokkoon galmaa akka amma jedhanitti ani masaraa mootummaatiin jira, ani waajjira pirezidantiitiin jira. Kanaaf waan yaayyootti godhamu quban qabu, waan hiddii lolatti godhamu quban qabu. No, hogganaan biyya tokko maatii isaatirraa kaasee hanga araddaatti hanga qeetitti waan godhamuuf itti gaafatamadha. Itti gaafatamaa jechuudha. Kallattii kan kaa'u yakki akka nu hojjetamne imaamata lafa kaa'u yakki yoo ka hojjetamu taate immoo warra yakka san hojjete seeraaf dhiyeessuun irra akka hin deebine gochuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Anjamaa itti fakkaata. Nan beeka gara moggaa keenya dhaadannoo itti fakkaata. Itti fakkaata warri isaan leenjisuunis akkasitti fakkaataa ture gaafa dubbanne. I know it, I can see it. Akkan ifaa san laalutti hin arga. Hundi isaanii waggaa irraa ta'uu danda'a, waggaa lamaan irraa ta'uu danda'a, waggaa 5 waggaa 10 ta'uu danda'a.
garuu yakka ummata keenya irratti hojjetamu yakki ummata irratti hojjetamu ummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru itti gaafatamu kana beekuudhaan waan godhan itti gaafatamummaan akka jiru beekuudhaan